ayyaanni masqalaa damaraa addabaabaayii masqalaa Adaamaatti kabajameera. Kabajni masqalaa damaraa addabaabaayii masqalaa Adaamaatti bakka walitti qabaa lallabaa kutaa Shawaa fi miseensa koree hojii raawwachiistuu Sinodoosii Itoophiyaa Abuna Gorgoriyoos, walitti qabaa lallabaa kutaa kibba Tigraay Maayicaaw Abuna Diyoskooros, itti aanaa kantiibaa damee dinagdee magaalattii obbo Mulaatu Dhibbaa fi itti gaafatamaan mana qopheessaa magaalaa Adaamaa Makuriyaa Shumii akkasumas hordoftoonni amantaa bakka argamanitti kabajameera. Ayyaanichi kabaja abbaa dabaree kan ta'e kaateederaalaa qulqulluu Yohaannis Cuuphaatiin sagantaan guutuun kan hoogganame yoo ta'u, faarfattoota barattoota sanbataatiin faaruleen garaagaraa dhiyaateera. Akkasumas waldaa qulqulloota giddugala Adaamaa fi faarfattoota waldaa duuka buutootaan faaruleen ayyaanicha ibsan dhiyaataniiru. Saganticha irratti itti gaafatamaan mana lallabaa kibba Tigraay Maayicaaw Abuna Diyoskooros barnoota wangeelaa kan kennan yoo ta'u, hordoftoonni amantichaa ayyaana kana yoo kabajan wal jaalachuun waliif yaaduun akkasumas tokkummaan akka kabajan hubachiisan. Itti aanaan kantiibaa damee dinagdee magaalaa Adaamaa obbo Mulaatu Dhibbaan saganticha irratti argamu haasawaa taasisaniin biyyi keenya duudhaalee gurguddoodhaan kan badhaate yoo ta'u, jaalala tokkummaa obbolummaa fi wal danda'uu amantaalee abbootiin keenya nu dhaalchisan tikfachaa sabaaf sablammoonni tokkummaa fi obbolummaadhaan gara biyya misoomtuu hundaaf taatu ijaaruu keessatti hordoftoonni amantichaa fi hawaasni magaalichaa gahee olaanaa isaanii bahachuu akka qaban dhaamaniiru. Walitti qabaa lallabaa kutaa Shawaa fi miseensa koree hojii raawwachiistuu Sinodoosii Itoophiyaa Abuna Gorgoriyoos ayyaanni masqalaa kan hordoftoonni amantichaa dirreetti bahanii kabajanii fi waaqatti galateeffatan waan ta'eef baga geessan jechuun daamaricha Abuna Diyoskooros fi obbo Mulaatu Dhibbaa waliin ibsaniiru. Hordoftoonni amantichaa gama isaaniitiin ayyaana kana nagaan kabajuu isaaniitti akka gammadan ibsuun waan hundaaf nageenyi barbaachisaa waan ta'eef cichinee ni tiksinaa jedhan.